oduu ammi Paakistaan keessatti rooba cimaa roobeen balaan lolaa namoota 340 ol galaafatee ajjeesee namoota 185 miidhaa namtuun irraa qabdee namoota hanga tokkos helikooftariin mootummaan baraaruu qondaaltonnii fi miidiyaan biyyattii beeksisanii gabaasaa jiran. Kanatti aansuudhaan Gaazaa keessatti boombii Israa'eloonni uummata Gaazaa irratti darbateen maatii tokko torba guutuun bakka takkatti wareegamanii jiran. Rabbiin hiree shahiidummaa keessatti galmeessuuf dhugatti waan nama gaddisiisu maatii warra guutuu walumaan bakka takkatti du'anii jira. Hireen uummanni Gaazaa dhandhamaa jiru hedduu nama gaddisiisa, hedduu qalbii nama cabsa, addunyaa tanallee nama jibbisiisa. Bilisaa baasu. Kanatti aansuudhaan mootummaan Turkii guyyaa har'aan tanaa Turkii yeroo hamu nageenya buusuudhaaf nageenya hundeessuudhaaf qophiidha jechuudhaan dubbate. Turkiyyee jeetigaa Turkii maqaa irraa jijjiire. Turkiyyeenis nagee buusuu fi addunyaa keessattis nagee hundeessitee gartee araara buusuu keessatti geessa ni taphatti. Kanaaf isiin mata dureedhaan waan kanarratti hojjettee jechuudhaan dubbatee jira. Haa galatoomu kana inni allaa Ortugaan leenca. Kanatti aansuudhaan Suuriyaa keessatti waraana Suuriyaa haambii takka guutuu nyaata summii qabu nyaachisuudhaan akka malee miidhamanii hospitaalatti argamanii jechuudhaan miidiyaan ammaan tana gabaasaa jira. Kanatti aansuudhaan mootummaan Faransaay Maakiroon hanga Raashiyaan gara nagaa dhuftee waliigaltee waraana Yukureenii fi Raashiyaa xumuramtee lolli dhaabbatu takkatti Yukureenii wajjin dhaabbannee dhiibbaa Raashiyaa irratti godhuun itti fufuu qabaachuudhaan dubbate. Itti fufsiinaa jechuudhaan dubbatee jira. Mee jiddumaan gaasaa gara gizee YouTube kana dhuftan YouTube keenya kana subscribe godha. YouTube matana bicha subscribe naa godha. Biraa takka isin irraan fedhu galatoomaadha. Kanatti aansuudhaan mariin Tiraambii fi Puutiin kan alaskatti jechuudha tatta'anii waliigaltee malee adda bahuu isin gabaasatti jira. Waliigaltee malatti adda ba'an haa ta'u garuu abdii jira jee fuulduratti Tiraambii Puutiin illee waraana dhaabuuf fedhii akka qabu dubbateeti jira. Haa ta'u Puutiin agarsiisa waraanaatiin Tiraambii simatee Tiraambiis biituu xayyaara guddaa guyyaa Iraan dhoowuuf kaasee bichaa kaaseen eegumsa godhatee jira. Lubbuun hanganoo mi'ooytuu jechuudha. Erga walitti dhufanii nagee wal gaafatanii booda ammoo Puutiin illee akkanatti biituu gubbattiif laale ol laale jechuudha. Gizee gubbarra deemu. Haa ta'u Tiraambii immoo akkanumatti bicira laaleeti sawaan xiqqishoo sumaatu kanatti hafuura nukkutu jira warra lixaa kana guutuu. Sumaatu kanatti hafuura nukkutu jira waan jiruun fakkaata kanatti ija keessa godhatee laale. Haa ta'u malee garuu haasaa bareedaa goonee jechuudhaan dubbatee ammoo mariin sun sa'a lama cinaa sa'a sadii osoo hin caalle adda baanii kan addunyaa jechuudha. Mootummoonni addunyaa guutuu fi gaazexeessota akkasuma hayyoonni xinxaltoo akka xinxalaa jiranitti yoo xiqqaate sa'a 6-7 mariin kun gaggeeffama jedhanii eegaa turanii jechuudha. Sooma saditti adda ba'an. Kun ammoo waliigalteedhaas isaaniif mallatteessine jechuudha. Haa ta'u Tiraambii xumuraa jechuudha walgahii irratti yeroo deemu kun waliigaltee yaanii xumurre kuni waliigaltee yookaan adda ba'iinsa keenya kan xumuraa hin ta'u achi deemeetiin si bilbilaa jeen Puutiniin. Bilbilee waan jiruun erga waa taa'us seenee bilbilaa fakkaatte yoo taa'us deebi'us mana saaditti ammallee hin bilbilee fi walumaan jala buunee isin gabaabnu ta'a. Har'a ajandaan miidiyaa addunyaa guutuun kan deemaa jiru haasoma jechuudha. Marii Puutinii fi Tiraambiiti waliigaltee irra gahuu dadhabuu isaanii sanii fi akkasuma yaada isaan ergasii booda ibsa miidiyaa kannanii gamalachuutu erga gara biyyaa deebi'anii sanuma addunyaan guutuun wal jalaa fuutee hanga ammaa sa'a tanatti darbaa jirti. Tiraambiis erga waa taa'us dhagee jechuudha. Nuufi Yukureen nuufi jechuudha Raashiyaan Puutiin michummaas yaani hariiroo dippiloomaasii biyyoota lamaaniitis godhaa jirraa jechuudha. Fuulduratti waraana dhaabuuf abdiinis ni jira jechuudha nama dubbate. Garuu jarri kuni humna wal agarsiisuuf dhagana fakkaata gisee walitti dhufan akka yaada kiyyatti tokko inni biituu kaafateeti dhagee kunis garteemi iddoo waraanatti jechuudha agarsiisa waraanaatiin simatee. Kanaafi Tiraambiis akkana waraana laaleetuma isa islaalee Puutiinis sumaatu kanatti hafuura nukkutu jira warra lixaa guutuu jeeni kunis akkanatti gubbaan laaleetuma biituu.
waliin jaani akkasii karaa biyya keessatti yoo isin deemnu waa'een biyya keessaa tun hedduu walxaxa qabdi. Walxaxa guddaa jira biyya teenya keessa. Oduulee biyya teenya isin gabaasuun ni ulfaatti. Akkamiin yoo jettan mootummaan misoomsaa jira, garuu daangaaleen hawaasaa osoo sarbamaa jiruuti hawaasni mirga isaanii gaafachaa jiru dhimma lafaa fi lafummaa irratti jechuudha. Ibsi mootummaan pirezidaantiin naannootii fi mootummaan kannanis hin jiran fi magaalaa isaanii miidhee magaalaa harkaa qaban miidheessaa jiran keessoodhas waa'ee miidhaa hedduu jira. Haa ta'u garuu uummata keenya rabbiin furmaata haa fidu, biyya teenyas rabbi nagaa godhu, mee uummata keenya kanaas rabbi walii haa galchu. Kanuma du'aayii godhanna, du'aayii goona malee waa tokko waan jennu hin qabnu. Haa ta'u ammas duulli dalagaa walii banuutti sitti fufamee jiddumaan subscribe godhaa laala waan takka sirraa barbaadu. YouTube matana qofaan haadha qaadhaa, YouTube tana subscribe godha. Kana galatoomaa isiniin jaa oduun har'a kana fakkaata. Oduulee biraatti nan walitti deebinutti insha Allah. Share godhuudhaan facaasaa. Har'ammoo oduun gaanganuma qabna. Oduuleen hangi kunis gaa oduulee waarsoo fi waan adda addaa keessaa hubattan geetii yaada. Iraan ammas humna isii jabeeffachaa jirti. Waaw! Iraan tana laa warri hin rafne annama akka Iraan kanaa fedhe, biyya akka Iraan tanaa fedhe, biyya mirga namatti hin buune, mirga ifii moo namatti mirga isitti bu'ee kabachiisu. Kan hedduun jaaladha. Ammaasis nama hin rafne, biyya hin rafne ta'e qophooyte yeroo hunda ifeetu. Akkasii galatoomaan isiniin jaa. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.